Video kana keessatti kan isitti agarsiisu emailiin keessan xalafame moo hin xalafamne. Emailiin keessan yoo xalafamee jiraate akkaataa ittiin ofirraa hiikuu dandeessanii fi emailiin keessan xalafamu akkaataa ittiin beekuu dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa namoonni baay'een online irratti qarshii karaan ittiin hojjetan emailii bilbila keessaniitti fayyadamuudhaan online irratti qarshii hojjetan. Fakkeenyaaf YouTube irratti namoonni qarshii hojjetan YouTube irraa qarshii kana karaan ittiin argatan emailii keessanitti fayyadamtaniiti YouTube kan banatanii ergasii immoo YouTube keessan irraa qarshii hojjechuu dandeessan. So emailiin keessan xalafame taanaan immoo YouTubein keessan xalafamee jira yookaan immoo hojiin online irratti isin emailii keessanitti fayyadamtanii ittiin hojjechaa jirtan hundumtuu xalafamee jira yookaan immoo qarshii isin hojjechaa jirtan hundumtuu nama biraatti itti fayyadamaa jechuudha. So yeroo baay'ee security emailii keessanii eeguun murteessaadha. Security emailii keessanii eeguudhaaf immoo wantoota sirreeffachuu qabdan yookaan immoo emailiin keessan akka hin xalafamne akkaataa ittiin gochuu dandeessan viidiyoon kanaan dura hojjedhe jira. Isa ilaaluun dagatinaadha. Emailiin keessan yoo xalafame immoo yeroo irraa yerootti emailii keessan check gochuun murteessaadha. Emailii keessan cheekii erga gootanii booda emailiin koo xalafamee moo hin xalafamne, emailiin kan koo namaan xalafamee moo hin xalafamne kan jedhu akkamitti beekuu dandeessan yookaan immoo namaan xalafamee yoo ta'e akkamitti ofirraa hiikuu danda'a kan jedhu viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Ani meedha chaanala kan koo Soofii Maraab irraa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaa harka fuudhee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanalii Soofii Maraab. Viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin emailiin keessan xalafameera moo hin xalafamne kan jedhu ittiin beekuu dandeessanii fi yoo xalafame immoo akkaataa ittiin ofirraa hiikuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana kan isinitti agarsiisu bilbila keessanitti warroota bilbilatti fayyadamtanii fi warroonni PCtti laptoppiitti fayyadamtan immoo yeroo biraa jechuudha PC keessan irratti laptoppii keessan irratti emailiin keessan xalafameera moo hin xalafamne kan jedhu akkaataa ittiin beekuu dandeessanii fi akkaataa ittiin ofirraa hiikuu dandeessan isinitti agarsiisa. Har'a kan isinitti agarsiisu warroota bilbilatti fayyadamtaniif emailiin keessan xalafameera moo hin xalafamne akkanumallee yoo xalafame akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan video kana keessatti ni ilaalla. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teekinooloojiidhaan wal bartan waa'ee bilbilaa laptooppii PC fi kompiitara akkanumallee appilikeeshinoota adda addaa kan bilbila irratti fayyadamtan PC irratti laptooppii irratti fayyadamtan akkanumallee hojiiwwan online barnoota teekinooloojiidhaan wal qabate guutumaan guutuutti viidiyoowwan bal'aan hojjetamanis jiranii viidiyoowwan sanneen illee daawwachuu hin dagatinaadha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan immoo YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe godhaa. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Daai gara barnootichaatti. Egaa har'a kan isinitti agarsiisuudhaan dhufe akkaataa ittiin emailiin keessan xalafameera moo hin xalafamne akkaataa ittiin beekuu dandeessanii yoo xalafame immoo akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan. Kana gochuudhaaf gara aappii Gmail yookaan immoo emailii bilbila keessanitti argamu irra ni seentu. Fakkeenyaaf aappiin emailii bilbila keessan irratti yeroo bilbila keessan dhufu ni argama. Aappii emailii yookaan immoo Gmail jettu irra ni seentu. Ergasii immoo bakka profaayilii emailii keessanii kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo emailii baay'ee bilbila keessan irraa qabdan taanaan emailii biraas filachuudhaan jijjiiruu ni dandeessan. Ergasii immoo profaayilii emailii keessanii irratti kilik gootanii booda akkuma asirratti argattan Google account kan jedhu ni dhufa yookaan immoo manage Google account kan jedhutu ni dhufa. Google account kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha. Yeroo kana dhaggeeffattoonni koo PIN bilbila keessanii ittiin cuftan yookaan paatarnii bilbila keessanii ittiin cuftan isin gaafachuu danda'a. Ergasii paatarnii sana erga itti galchitanii booda gara fuulduraatti ni ceetu jechuudha. Amma akkuma asirratti argattan home personal info data and privacy akkanumallee security kan jedhutti argama. Security kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu. Akkuma asirratti argattan security kan koo asirratti raayitiidha. Asirratti mallattoo boora taatee jechuudha. Mallattoo boora taatee of eeggannoo yookaan marattoo raajeffannoo ofirraa qabdi taanaan inni bilbila keessan security'n isaa sirrii miti. Haala kanaan magariisa taatee raayitii yoo isiniif godhe bilbila keessan security'n isaa sirriidha jechuudha. Protectiin isaa sirriidha. Accounting keessan sirrii jira jechuudha. So warroonni asirratti mallattoon isaa boora taa'ee ergasii mallattoon of eeggannoo ofirratti argamu of eeggannoo gochuu qabdanii jechuudha. Bilbila keessan namaan xalafamee jira yookaan immoo akka namaan hin xalafamne hin goone kanaan dura jechuudha. So haala kanaan ilaaluu dandeessanii akkana keessa gad dhufuudhaan bilbili keessan namaan xalafamuu fi hin xalafamne beekuudhaaf dakanaan ni dhuftan. Your device kan jedhu akkuma asirratti argattan ni argattanii ergasii immoo akkuma asirratti argattan dhumarratti manage all devices kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha. Akkuma asirratti argattan your devices ni jedha. Egaa akkuma asirratti argattan bilbiloota sadiitu asirratti argama jechuudha. Bilbiloota sadii 3 seasons on Android phones. Fakkeenyaaf Galaxy A31 ni argama. Akkanumallee Galaxy G2 Core ni argama. Akkanumallee Galaxy A31 ni argama jechuudha. Akkanumallee computer Windows illee tokko ni argama jechuudha. So wantoonni deviceewwan kun sadeenu emailii kan kanatti fayyadamaa jiran. Fakkeenyaaf Galaxy A31 illee itti fayyadamaa jira. Galaxy G2 illee itti fayyadamaa jira. Emailii kan kanarratti fayyadamaa jira. Akkanumallee computerri kunillee itti fayyadamaa jira. So already deviceedhaan kunniin sadeenu kan koodha isaan itti fayyadamuudha. Isin devicein isin hin beekne kan isin itti fayyadamne keessan kan hin ta'u as jalatti argame ta'ee
akkaataa ittiin ofirraa hiitan ammoo isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf Galaxy G2 Core kun kan kooti garuu akka fakkeenyaatti isinitti agarsiisuudhaaf inni kun kan koo yoo hin ta'in yookaan immoo kan ani hin beekne device ani hin beekne bilbila ani hin beekne yookaan immoo laptop ta'uu danda'a computer ta'uu danda'a PC ta'uu danda'a kan ani hin beekne yoo kan ta'u ta'e asumarratti isa ofirraa hiikuudhaaf yookaan immoo ofirraa balleessuudhaaf isarratti kilik godha ergasii immoo gara fuulduraatti na fudhata jechuudha. Ergasii immoo wantoota isinii dhufan keessa sign out find device kan jedhutu argama. Kanneen keessaa isin ofirraa hiikuu barbaaddan waan ta'eef sign out kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan ofirraa balleessuu ni dandeessa. Maaliif bilbilli kun already namni bilbila kanatti fayyadamee na xalafee jira yookaan immoo emailii kan koo hack godhee jira yookaan immoo na hidhee jira waan ta'eef jechuudha. So haala kanaan ofirraa hiikuu ni dandeessanii akkaataa devicein as jalatti argamu kun hundumtuu kan kooti ana already computeratti illee na fayyadama waan ta'eef PC nan qaba PC Windows ni fayyadama bilbiloonni kun illee kan koodha. Bilbila garaagaraa irratti emailii kana waan fayyadamuuf jechuudha. Isin bilbila isin hin beekne as keessatti argama taanaan haala amma isinitti agarsiisa kanaan ofirraa balleessuudhaan ofirraa hiikuu ni dandeessanii jechuudha. Yeroo biraa immoo dhaggeeffattoota koo akkamitti emailii keessanitti fayyadamtanii bilbilli keessa yoo kan isin jalaa badu ta'e akkaataa ittiin deebistanii argachuu dandeessan steppiidhaan isinitti agarsiisa. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.